Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan keenya kun miidiyaa Kiloleedha. Guyyaa har'aa odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an lama qabannee jira. Turtiin keessan hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Dhibbanaa ajajaa faannoo zamannee kaasee miidhamuun wal qabatee hidhattoonni jaawusaa hedduun harka kennachaa akka jirantu odeeffama. Raayyaan ittisa biyyaa shororkeessitoota biyyatti gufuu ta'an guddina Itoophiyaa dhorkan tokko tokkoon funaanaa akka jirus beekamaadha. Itoophiyaan nageenya jaalalaa fi gumaa barbaaduu irratti warreen harma haadha isaanii deebisanii ciniinan raayyaan ittisaa bakkatti deebisaa jiraachuus beekamee jira. Garee harka kennachuu didee irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhatamee jira. Gareen shororkeessitoota jaawusaa uummaticha hiraarsaa akka turan hedduun keenya ni yaadanna. Dhibbanas bakkeewwan tokko tokko qabachuun yaalii hannaa geggeessuuf gareen Mirree Wadaajoo gara Waldiyaatti imaluusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gareen Mirree Wadaajoo hannaaf jecha mana bahee du'aaf madoon deebi'uusaa oduun keessoo nu qaqqabdee ibsiteetti. Kana malee Mirreen deeggarsinaaf hin taasifamne jechuun kana dura akka qiiqa kaasee dhagahameera. Ammas sababii deeggarsi hin taasifamneefiin garee Gondar jiru waliin walitti dhukaasuuf qophaa'aa jiraachuu dhagahamaa ture. Sababa kanaan maallaqa walitti qabuuf magaalota naannoo Waldiyaa jiran qubachuun hannaaf osoo qophaa'aa jiranii raayyaan ittisaa daaraa isaan taasisuu dhagahameera. Gareen kun du'aaf madoon akka deebi'anii fi warreen haftee bosonatti deebi'us odeeffannee jirra. Raayyaan ittisa biyyaa olaantummaa seeraa akkasitti kabachiisaa jiraachuu oduun nu qaqqabdee ibsiteetti. Oduu biroon guyyaa har'aa guyyaatti alaabaa biyya keenyaa kabajnudha. Kabajni kun kabaja birmadummaa biyyattiiti. Alaabaan Itoophiyaa tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa fi olka'iinsa Itoophiyaafidha. Alaabaan mallattoo biyyaati. Mallattoo biyyi tokko addunyaa irratti ittiin bakka buutuu fi beekamtudha. Alaabaan ibsituu bilisummaa fi birmadummaa uummata tokkooti. Kana malees alaabaan fedhii fi ilaalcha sirna siyaasaa fi hawaasummaa uummata tokkollee kan ibsudha. Mallattoo ilaalchaa fi tokkummaa biyyaa kan ta'e kabaja alaabaa naannoo fi biyya keenyaa Itoophiyaaf qabnu ibsachuun dirqama. Akka guutummaa biyyaatti lammiileen Itoophiyaa kabajaa jiraachuu beekamaadha. Uummatni biyyattii kabaja biyyaa fi alaabaa isaaniif qaban ibsuun tokkummaa biyyaa fi birmadummaa ishee eegsisuuf waadaa isaanii kan itti haaromsanidhas. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee qophii guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabadhaa. Galatooma. Thank you.